Waajjirri koomantii bohaarsaa akka ibsanitti dhiirri borcii qabu xuwwee bishaan itti waraaban akka fakkaatu maxxansanii jiru. Qoosaa kanaanis akka ittiin qoosne tola kofalchiisanii jiru. Maal jechuudha garuu naaf hin galleen. Waan hundaafiyyuu dhiirri borcii qabu rakkoo hamaadhaaf akka saaxilamu waajjirri koominikeeshinii borcii aanaa Tullu Jalee beeksisee jira. Dhimmoota dabalataatiif oduu biraatiin walitti deemna. Oduma wal fakkaatuudhaan mucaan saree erga argee jeeshaan guute baga obboleessa kee agartee akka jedhame ministeerri kofalchiisa gabaasee jira. Garuu suutaan saree hin himamne maaliif? Imma adda ba'uu qaba dhimmichi. Dhimma sareedhaan wal qabatu kun imma adda ba'uu qaba. Qoratamuu qaba. Eessatti harka arge maaliif akka arguu dhiise maal akka gochaa ture adda ba'uu qaba. Kun hin taane taanaan gara dhimmi ilaallatutti seerri kabachiifamuu qaba. Mirgi saree kabajamuu qaba. Maal jechuudha? Akkamitti arguu dadhabuu? Saree manaan qabamu moo inni saree inni argaa ture saree akkamiiti? Maal jechuu barbaadeeti? Ifamuu qabu. Gara oduu biyya keessatti yeroo ol deebinu doktorri Chaayinaa tokko akka beeksisetti Kwaamen dubbisaa xiqqoo ishee. Gara oduu biyya keessatti yeroo ol deebinu doktorri Chaayinaa tokko akka beeksisetti namni dhukkuba maallaqaatiin qabame baay'een isaanii biliyeenara ta'uun beeksisamee jira. Yeroo ammaa kana yaaddoo addunyaa kanaa ta'uun isaanii akka hin oolle False Press gabaasee jira. Ani kanan jedhu waa'ee doktoraa yeroo Chaayinaa jedhamu hunda'u na dhukkuba. Koronaa taas deebanatti fakkaata COVID-19. Waanuma hundaafiyyuu doolaarri irra kasaa oduu jedhu nu haa dhageessisu. Gara oduu biraatitti yeroo ceenu oduu faayinaansiitiin intalli mucaa deessee biyya Veenus irratti maqaa isaa Veenuzeelaa jette akka moggaastu waajjirri maqaa balleessii ibseera. Mucaan dhalate kunis haalli isaa kan hin beekamne yoo ta'u gara fuulduraatti yaadni inni kennu wuziggibii ta'uusaa bira gaameera. Kun shakkii kiyya waan ta'eef oduu wuziggibii dhiisaa amma gurra naaf ergisaa amma immoo afaaniin callisaa dhaqeen ibsaa qabsiisee sinitti agarsiisa. Gama oduu herreegatiin Faazar of Maatisiin akka agarsiisetti qorannoo isaa dheengadda baaseen herreega keessatti dhaabbanni akka hin jiraanne himame. Sababa kanaatiin herreegni tokko ida'uu tokko sadi ta'uusaa waajjirri fuudha feerumaa ragaa ba'uun isaa mirkanaa'eera. Harma wal fakkaatuun dhangala'oonis gara jajjabootti jijjiiramuun isaa bira gaameera. Herreegni kun gara fuulduraatti yaaddessaa ta'uun isaatiin sirna fuudha feerumaa gara sadiitti jijjiiruun isaa bira gaameera. Ammaaf wuziggibii isaa afaaniin callisaa.